waan beeku baay'ee jira kan callisu duulli habashaar gama hedduudhaan godhaa jirtu kun waajjira ODP waajjira muummicha ministeera keessaa kan qindeeffamu beekta itti hime dhiisaa waan kana dhiisaa alagaa waliin kenninu what did I do really maalin godhe ani maalin godhe ODP maalin godhe mootummaa kana maalin godhe siree jalatti qabu yoo taate malee qee keessa deemee uummata irraa tasgabbeessoo taate malee waan hin beeku dhoysee isaaniif kijibu yoo taate malee waajjirri muummicha ministeeraa nafxanyootaan guutamee osoo jiru yeroo jaallanki hiriyoonni wajjin qabsaa turan u'u jedhanitti lakkii gorsine deebifna malee gadi baanee uummata keenyatti kanan himu daasporaa godhaa dhaqee nan kijibe dhugaan siin jedha what did I do maalin godhe ani maal godhuun qaban ture durarra ce'umsi kun akka milkaa'u fedhii waan hin qabuuf Oromoon wal diinoomsuun qabu jedhee waan amanuuf ilmi namaa OPDO'n kan jallatte sababa olaantummaa wayyaaneetiin olaantummaa wayyaanee kan kuffifnu taate hin sirraa'u hiree kennuufii qabna ce'umsa kana isaan hoogganuu qabna jennee hoogganoota kabaju dura dhaabbadhe ummanni keenya osoo falmu ummata keenya fudhachiisuu irratti gahee guddaan taphatte ergan dhufee lammaan nama jiru warqanaan nama jiru ragaa ba'uu danda'an Minisootatti maal akka haasoo hin dhuufin jedhanii jaarsoota nama shannatti ergan no yeroo injinar Simanyoon du'e booda beektaa no ani galuun konfidensii uuma daasporaan akka galu godha warri isin jeequu barbaadan abdii akka kutan godha jedheen ciniinnadhee biyya kana dhufe ergan dhufe OMN parsantii 10 hojjedheen beeku qaama nageenya wajjin qaama siyaasaa wajjin halkanii guyyaa isaa wajjin xaaruu malee maali wanni ani beeku what did I do kanaan galinan maali wanni ani abai godhe maali wanni ani mootummaa kana godhe maali ummanni keenya beekuu kan qabu rakkoo dhuunfaa tokko Abiy Raayis nama Raayis hin qabu an arrallee akka buleessatti allaala yeroo na yaamanitti waan nyaachuu afaan ol qabadhe lafa kaayatan bira dhaqa tarii adeemsa siyaasaa waan qeeqtuuf yes qeequu duratti garuu adeemsi paartiilee sabaa diiganii paartii qeenxee tokko jaaruudha dongora akka ta'e naaf inni kophaa teenyaa somneera san booda gameessa Oromoo tokko hojii dhaqnee itti haasofneera walgahii irratti koree hojii raawwachiiftuu isaanii tokko this is wrong dura Oromoo wajjin teenyee haa mari'annu haa bilchaatu Oromoo diiga sablammiin walitti nu buusa sirna federaalizimii dhiigaan dhufe kana jeopardize godha muummicha ministeeraas rakkoo keessa galcha keessaan waywaannee dadhabnaan itti deemame doorsisni eegale narratti osoo hin ta'in baay'ee ta'uu doorsisni narra eegalle warra ilaalcha akkanaa morme ODP keessatti ta'iibaa makiina irratti cabsan hayyaman qabu maqaan dha'u nama biraatiin wartaaddaratti erganii si ajjeefnaa jedhanii callisin jedheen kuni gadi ba'uun qabu jedheen jaarsota walitti fuudhee nama loltuu sanitti nama ergisiisee afaan qabsiisee qaba ukkaamsaa waan kana ba'uun qabu uummata keenya keessaa kun jennee ittiin deemne har'a immoo gamanaan dhufte mormeera har'as yoo kan ta'u taate dhaaba sabaa jaaruun duudhaaf bara Oromoo waan jedhamu kana gadi baasuudhaaf ilmee itti wareegne beektaa ati Oromoodhaa jechuudhaaf yeroo jaarraan faan qabsoo keessa turan okay ati Oromoodhaa jechuudhaaf akkamitti ati Oromoodhaan jeenam dhumaa ture achi kaanee sadarkaa kan argeenye akka sabaatti waan gabroomneef akka sabaatti gurmoofneef akka sabaatti amma arganne tan arganne ammas gaafiin Oromoon deebine Oromoodhaan bar gaafii kee oolsii amma sii deebi'uun qabu yeroo kenniif jara kanaaf jechaa jira yeroo gaafiin Oromoo hin deebiinitti okay yeroo gaafiin Oromoo hin deebiinitti yeroo sirni federaalizimii hin dhufinitti yeroo naftanyoonni ol ka'anii mataa nutti raasan kanatti sabummaa jabeessuu malee charmaalee sabaa jabeessuu malee diimuun Oromoofis gaarii miti ODP'fis gaarii miti
Biyya kanaaf gaarii miti. Sabaaf sablammoonni akka humna sirna mirga sabaaf sablammootaa eeguutitti nu laalu. Akkasii nu laalu. Har'a edaa isinis akkuma Tigree amma hogganoota Tigreetiif Amaaraatitti aangoo yoo qabattan nu cunqursuu barbaaddu jedhanii nutti ka'u. Walii keenya wal nu lolchiiftu saboo sablammootaa wal nu lolchiiftu jedhee barreesseera. Ifaan ifattan barreesse. Hami duratti nime baase. Yaada mormu isaan miti yaada mormu kan jedhe. Yaada mormuun tokko doorsisuu maaltu fide? Paarlaamatti abaaruu maaltu fide? Halkaniin wattaaddaroo nama biraa baasanii duriyyee namatti erguudhaaf qophaa'u maaltu fide? Waa'ee yeroo xaarree dhaabbilee kan walitti fidne Oromiyaa keessatti dhaabbileen aangoo hirata sadarkaa federaalaatti hunduu seenii nama tokko bakka bu'atanii ajandaa tokkoon adeeman jennee halkanii guyyaa itti xaaraa jiru kana keessatti yaanni an jedhe ta'uu baannaan walitti dhiyaannee wal amansiisudha. Wanni garuu beekuu qaban warri ODPs muummichi ministeeraas uummanni Oromoos kan beekuu qabu. Oromummaaf Oromiyaa teenya irra takkuutti akka of duuban deebinu. Kan ammoo beekneeti. Qabsootti waggaa seennu ciffaraadhaaf miti lafa dhiituudhaaf miti. Wareegamaaf oo qopheessineeti. Wayyaanidhaan kan wal lolle waan isaan Tigree ta'anii miti. Uummata keenya waan saamaniif. Mirga ofiin bulchuu uummata keenya waan saamanii waan sarbaniif. Abbootiin keenya EPRPdhaan kan wal fixaniif EPRP namaan waan ta'eef miti. Mirga sabootaa waan hin fudhataniif. 2005 yeroo filannoo qinijjiitti uummanni keenya kan dhaabateef dhalattoon isaa yeroo waan ta'aniif miti. Filoosofiin ejjannoon isaan ittiin deeman saba keenya kan miidhu sirna federaalizimii kan diigu waan ta'eef izeemaa wadaan kan ture dhaabannu Biraanuu Naggaa guraagee waan ta'eef miti. Ilaalchi ittiin deeman saba keenya biyya keenya waan taane mormina. Har'as yoo kan taate yaanni dhaabbilee sabaa diiganii dhaaba qeentee dhaabna jedhu dantaa saba keenya kan aarsaa itti kafalle. Ijoolleen caccabte hanga ammaa mukaan hidhattee deemti mootummaan kun wal'aanne jennee loluu hin gaafanne ce'umsi kun amma haa milkaa'u jenne. Manguddoonni keenya waggaa 45 bosona keessa rakkataa turan lafarra kophee dhumtuu dandeeman mana nuu kennaan jenne. So garuu gaafii afaan Oromoo gaafii Finfinnee gaafii maalii nu deebisaan jenne waan irra geenye garuu waan Oromiyaa Oromummaa miidhaa irraa dhaabadhaadha kan jenne. Kuni akka hamaatti ilaalamnaan halaalamu. Kuni doorsisaaf nu saaxilaan halaalamu. Kuni du'aaf nu saaxilaan immoo duudhaaf qophiidha. Oromummaa isaatti tuqame, Oromiyaatti tuqame. Hin arrafame, hin salphate. Minilik isa fixe, harmaaf harka isaa muretu goobanee namni 25 kan madaa'e hin wallaanamne bara. Namni 5,000 kan irraa dhume maatiin hanga ammaa sabriin goone gumaan kabalamuu fidhiisi. Maallaqni dhangala'ee yeroo godhamutti uummanni aareera. Har'a immoo bira darbame miidiyaa bu'aa naa buuse jedhee yaadu yeroo irratti gara uummanni kanaan ka'uun ajaa'iba ta'uu yommuu qabu. Yeroo baay'een jedha waan of jajuutti fakkaatu warri ODP kun beektaa. Biyya kana keessatti uummanni akka Oromoo dammaqe. Network ta'e jaaramee isaan liqaambar mikattil kana yaada no networking the modern way of organizing network ta'e yeroo kamiif haala kamirrattu socho'uu danda'u kan Oromoo ga'u hin jiru koyya facce irratti arganiiru ammas argaa jiru. Kanaaf tuffii jira of tuffachuun saba kee tuffachuun of tuffachuudha. It's lack of confidence. Uummata Oromoo akkana dammaqee jiru. Uummata Oromoo akkana cimaa ta'e moggatti dhiifnee orma jala wayyaanee haa taatu nafxanyaa haa taatu wanni eegeeraaf nuuf shululuqnuuf hin jiru. Uummanni ergaa kana kan dabarsaa jiru jechuudha. Dabanni Oromoon tuffatamu. Dabanni Oromoon dhidhiitamu darbeera biyya kana keessatti. Never ever again. Never. Abadan biyya kana keessatti
mootummaan fedhe yoo dhufe Hitler deebi'ee yoo dhufe Stalin deebi'ee yoo kan dhufu taate ummata Oromoo qoqqoodee gosaan amantiidhaan bulchuun hoggana isaa jaamsee turuu danda'u. I believe this. Waanan beekuuf ummata kana nan beeka ummata Oromoo. Confidenceidhaan bakka hunda dhaabadee kan dhaabadee dubbadhu because I know my people. Ummata Oromoo ummata dhugaa qabu, ummata dhuga qabu. Ummata haqa namaatti hin dabarre, haqa ofiitirraa taakkuu akka hin dabarsine. Ummata tokkummaan isaa sibiilarra cimaa akka ta'e I know it. Namni yaameen jiru ummata kana. Garagalee socho'ee kan biyya sochoosaa jiru ergaan firaafis alagaafis ta'uu darbuu qaba. ODP'fis darbuu qaba. Muummichi ministeeraafis darbaa jira. Dhaabbilee siyaasaa keenyaafis darbaa jira. Umman gabaan Oromoo jumlaa malee hin bittu hin gurgurattu. Tokkummaa Oromoo malee. Gosa murnaan qoqqoodamu hin bittu. Gabaan Oromoo sabboonummaa ofiin boonu saba ofiitiin boonu malee alagaa jala shuluqluqu hin fudhattu. Namni an Oromoon hoggana jedhe ummata Oromoo amanuu qaba. Ummata Oromoo dursuu qaba. Itoophiyaan Oromummaa diigaa, Oromiyaa diigaa, Oromoo xiqqeessaa, madaasaa itti tuttuqaa, diinota isaa faarsaa jaaramtu abadan hin jiraattu. Ummanni Oromoo kana beeka. Ana qofaa miti. Miliyoonaan wareegamuudhaaf qophiidha. Kana beekuu danda'uudha qaba. Obboleeyyan keenya wal loluu hin barbaannu. Saba kamiinuu wal loluu hin barbaannu. In fact lola rabshaa waca hin barbaannu. Waggaa 50 taarreera. Galaasaa hojii deegaa dubbataan ture. Uummanni faatii keessa seeneera. Hojjetachuu barbaada. Dalagachuu barbaada. Nagaan dalagachuu barbaada. Madaasaa tuttuquun barbaada. Yookaan inni gajjedhee akaafu madaa duuda isaatirratti mililik faarsaa tuttuquun barbaadu uummanni keenya. Kanaaf ummanni keenya kabajamuu qaba. Of kabachiisuudhaaf, hoggansa isaa eeggachuudhaaf, Oromiyaa isaa eeggachuudhaaf, Oromummaa isaa tikfachuudhaaf humna gahaa, tokkummaa gahaa, tarsiimoo gahaa, caaseeffama gahaa akka qabu irra deebi'ee mirkaneesseera. Kana immoo ittiin boonaan. Ummanni keenya akkamitti akka injifanne yaadachuu qaba. Tokkummaa keenya cimsannee, dhugaa keenya qabannee, tarsiimoodhaan masakabneeti kanas geenye. Qawween osoo caalamnu, humnaan osoo caalamnu, ololaan osoo caalamnu, warra taankiin deemu kan jilbiiffachiifne jijjiirama kana finne sammuudhaan caalleeti. Ammas sammuu qabna, sammuun keenya hojjechuu qaba. Qabsoo nagaa, non-violent resistance. Diiguu, gubuu hin beekna. Kan nu baasu garuu sirna kan laaffisuu danda'u injifannoodhaaf nu dhiyeessu qabsoo nagaati jennee itti amanneerra. Har'a miti gaafa sirni wayyaanee jiru. Har'a miti gaafa sun. Kanaaf uummanni keenya qabeenya barbadeessuu hin qabu. Qaamota nagayaatiin walitti bu'uu hin qabu. Sabaaf sablammiitiin walitti bu'uu hin qabu. Diddaasaa, mormiisaa, miirasaa, nagayaan, tokkummaan walii fi saba isa keessa jiru kabajaa, poolisoota Oromiyaaf qaamota nageenyaa kabajaa geggeeffachuudha qaba. Qaamonni mootummaallee akeekkachiisa kennuu hin barbaada. Uummanni biyya ofii bilisoomsee keessatti fedhiisaa, mormiisaa, tumsasaa agarsiisuun mirga isaati. Torbaan darbe yeroo muummichi ministeeraa badhaasa noobeelii mootu Oromiyaatti osoo Ormi kun taa'ee ilaalu Oromiyaatti bahee hiriira godhateera. Gammachuu isaa ibsateera. Har'a immoo aarii qabu ibsachuuf mirga qaba. Ugguramuu hin qabu, rukutamuu hin qabu. Poolisoonni keenya isin jaalanna humna ittisa Oromiyaati. Humna ittisa Oromiyaati. Biyya kana keessatti qaamni mootummaa ani itti boonuuf itti amanuu jiraate poolisii Oromiyaati. Warri dura yeroo hamaa keessatti nutti makame qabsootti makame isaanii. Har'as nama keessan hin tuqina. Uummanni keenyas poolisii hin tuqina. Qabeenya hin gubina. Uummata biraa saba biraa tiksa. Dhaabbilee amantii tiksa. Mormii keessan garuu dachii sochoosaa itti agarsiisa. Kan waan irra maru hin jiru gaheera. Utubaan hamma dhiiban hamma dhiisan qaba. Hamma dhiiban hamma dhiisan qaba. Qabsoo isaatiin jijjiirama dhufee masaraa inni bilisoomseen keessaa yoo arrabsamu diinni harka harma isa mure har'allee ittiin dhaadatamu yeroo ol faarfamutti ummanni keenya
aareera aarii san baafachuu qaba. Gaddeera gadda isa dhagarsiifachuu qaba. Mootummaa kanarraa komii isaa dhageessuun mirga isaati. Mirga isaa san bifa nagaa qabuun, bifa of eeggannoo qabuun, bifa sababa sablammoota walitti hin buunan, bifa qaamota nageenya walitti hin buunan ibsachuun mirga isaati. Kanaaf ODP'nis qaama mootummaa federaalaatis ummata keenya hin tuqina. Ummanni keenya isin hin tuqu. Ummanni keenya isin ilmaansaa ka ilmaansaa jedhee kabee diina isin irraa dho'u kana dhiisti wayyaanee hamtuu saniyyuu hin tuqne qabsoo nagaa gaggeeffate. Arras mormii isaa haa gaggeeffatu. Qaamonni mootummaa dhimma kanarratti ibsa kennuu qaban. Eenyutu ajaja kenne kaleessa? Who gave the order? Sababni halkan walakkatti waraanni natti dhufee kana godheef maali? Sababnummaan eegumsi akka ka'uuf godhameef maali? Why? Kana qorannoon godhamuu qaba gara mootummaatti. Ibsi gahaan kennamuu qaba. Warri yakka kana hojjate dhageedha jedhee. Namoota dhageettii guddaa biyya kana keessatti qaban irraa influensii guddaa qaban keessaa tokko. Namoota mootummaa kanatti itti dhiyaatee tokkoon isaan beekuu fi wajjin hojjetu keessaa tokko. Ana kan influensii ammanaa qabu. Kan isaan wajjin yeroo hunda wal argu, ka wajjin nyaatu. Irratti shirri akkanaa dalagamnaan hogganoota keenya kan ammas isaanitti hin dhiyaanne irratti shirri hojjetamuudhaaf taa'u xiqqaa akka hin taane namni beekuu qaba. Wanni uummanni Oromoo dhoo'ee baheefis kana jechuudha. We have to sit down and have conversation. Akka Oromootti, akka Oromiyaatti ushururuun ODP irraan goonu gahuudha qaba. We need to sit down and have a conversation. Marii dhimma kanarratti hin mari'annaaf gaaddisa kan jaarame. Ji'a 5 kan goone. Why should we have done? Waraana bosonaa galchuudhaaf dajane. Waraana bosonaa galchuudhaaf jaarsota qabanne guyyaa guutuu balbala muummicha ministeeraa irratti taa'aa turre bara. Waajjira muummicha ministeeraa kan afxanyaan keessa akka feetetti nama keenya arrabsitu. San hundarra dabarreerra. Amma garuu we have to sit down. Taa'uu qabna. Ilaameedhaan teenye isaanis akka paartii bulchuutti warri mormitootas nuus warri as keessaa gahee qabnu laafutti dhufne bahe. Nama 5,000 itti gabbarree dhufne. Bobbaan afran kana 10,000 itti gabbarree dhufne waggaa 5 ta'a. Obboleeyyan keenya hin sirraan jenneeti malee akka amma godhaa jiranitti liixaaf kibbatti lolli akka hin dhaabanne hojjetama. Uummanni waan tokko beekuu qaba. Wanni qoratamuu qabu kan biraallee jira. Mucaan diina raas jedhamu itti aanaan marroo kan waraana wajjin galee nagaan jiraatu bushooftutti ajjeefame. Poolisiitu ajjeese. Hin qoratamne hin beekamne. Reeffa isaa fudhachuuf torbaan hedduu ture. Kanallee beekuu qaba uummanni baasuu qaban. Tokkoon ajjeefamnee dhumuu qabnaa biyya kanatti. Biyya teenya irratti biyya dhiiga keenyaan bilisoomsine irratti no way kuni ta'uu hin qabu jechuudha. We need to sit down. Muummichi ministeeraas as deebi'ee mana keessa taa'ee mari'achuu qaba. Pirezidaantiin Oromiyaas qaamonni nageenyatis seera baasaa jiran. Seera intelijeensii baasaa jiran. Namni intelijeensii hogganu namni intelijeensii keessa jiru paartii siyaasaa hundarraa walaba at least waggaa 5 paartii keessa kan turre. Maali kanarra godhaa jiran? Muummicha ministeeraa qeeqneef wanti akkanaa kan godhamu taate no instituushinii walaba ta'e kan saba hunda ummata hunda paartii hunda nama hunda ifa walqixaatiin laalu ijaaruudhaaf kan qabsoofne. Hojiin akkanaa amma booda itti fufuu hin danda'u. Aan akka Jawaar Mahaammaditti amma booda fudhachuu hin danda'u. Nu gaheera. Dubbii yoo ta'e mari'achuu qabna. Wal ajjeesuu qabna. Nu ilmaan abbaa gadaati jechaa. Qubatti qabneetti kolfaa turre orma bara. Yes or no? Nu ilmaan abbaa gadaati. Caayaa odaa jala teenye ilaaf laadameedhaan mari'anneet furraa. Ani har'as uummanni Oromoo beekuu hin qabu. Balaan tokko yoo dhufe biyya kanatti Abiy duran du'a. He is my brother, my blood. Okay? Ani waan fedhe gala malee Oromoon Oromoo ajjeesuutti nama. Oromoon Oromoo hidhuutti miidhuutti nama. Kan alagaan nu miidhe, alagaan nu dhiite, alagaan nu ajjeese ni gaha. This is not acceptable. Ilmaan abbaa gadaati jecha, ilmaan gadaati, ilmaan hoodaati, ilmaan sirnaati jecha wanni akkana ani kana lallabu ani by the way ani gammachuun qaba jiru biyya keessatti itti beerama duras. Arree honduu hin gaabboon.
amma booda seenaan kana caalu wanni hojjedhu hin jiru. Ani kanan iyyu tokkoffaa tarkaanfiin akkanaa wal nu nyaachisuu waan danda'uuf nu hin dabarraan nama nu duuba jiraatti hafe wal nyaachisuu waan danda'uuf. Lammaffaa aadaa gadhee ormaa irratti kolfaa turre sun nutti dhufaa waan danda'uuf. Sadaffaa akeeyni malaamalteedhaan Oromummaa Oromiyaa diiguudhaaf godhamu dhaabbachuu waan qabuuf ummanni Oromoo, hayyoonni Oromoo, hoggansi Oromoo gahee jechuudha qaba. Fireena qabu qaba. Warri na doorsisuu barbaadus warri naanahee akkam ba'u barbaadus jala muree sabrii godhaan jedhaan. An Jawaar Mohaammed biyya kanaa hin ba'u. Ana dhiisi reeffi koo biyya kana keessaa hin ba'u. Waadaan qaba. Eenyu ani ji'a sagalitti hin daladhe. Ijoollee sabiyyii ijoollee xixiqqoo wareegamte diina nu dhaabatte wareegamsaniin adda miti ani. I am proud biyya kana jiraachuu kiyyatti. Gammachuu gaariin qaba. Qilleensa biyya kiyyaa irratti uummata kiyya jidduutti umrii xiyya hanga hafte beekumsa qabu dandeettiin qabu uummata Oromootu Oromiyaa. Uummata biyya kana gargaaruun barbaada. Kan ammoo abbaan fedhee ija babaase. Amma addatti rasaasoo kan qaban taate ijan libsadhu. I will be happy. Koflaan du'a. Malee biyya kana bineensatti dhiifnee biyya keenya deemna. Waggaa 50 deemneerra. Gammoojjii Somaalee keessa, gammoojjii Arabaa keessa, qorra biyya alaa keessa. No way. Amma booda qabsaa'aan biyya kanarraa alagaan ija babaafteef abbaan irree ija babaaseef dheessu uummata Oromoo ganuudha. Uummata Oromoo wajjin gatamna malee uummata Oromoo hin gannu. Never ever bakka. Kuni firris alagaanis beekuu danda'uudha qaba. Kan mana keessaa abbaa irree ta'uu barbaadus kan ala keessa deebi'ee uummata Oromoo gabroomsuu barbaadus sabrii godhuu qaba. From now on Oromoon hin baqatu. Amma booda Oromoon gara takkitti hin deemu biyya isaatirraa Oromiyaa irraa dachee isaatirraa Finfinneerraa. Dhumne barbadoofna malee waan fedhe gala malee biyya kanarraa ajaa'iba natti keessattuu paaspoortii muummee ministeera kaasuun waan waliin haasofne yeroo dheeraa. Ani paaspoortii Ameerikaa biyya ittiin deemuudhaaf malee biyya kiyya ittiin ganuudhaaf saba kiyya ittiin ganuudhaaf miti kan muradhe. Ani lammummaan kiyya Oromiyaadha. Biyya itti awwaalu Oromiyaadha. Kan na awwaalu immoo uummata Oromooti. Diina keenya dursinee yaaduu danda'uu qabna. Tokkummaan keenya madda humna keenyaati. Sammuun keenya madda tarsiimoo keenyaati. Dhugaa kijiba kan ittiin daballe dhugaa keenya immoo qabachuu danda'uu qabna. Mirga keessanii falmaddaa. Nagaan godhaa. Poolisii walitti hin bu'inaa. Qabeenya hin miidhinaa kan mootummaas kan dhuunfaas. Qaama nageenyaatiin walitti hin bu'inaa. Poolisiinis walitti hin bu'inaa. Makalaakiyaanis walitti hin bu'inaa. Qaamni nageenyaa nama keenya hin tuqinaa. Abbootii irreetii fi warra nama tokkotu maal naan jedhe nama qondaala ture biyya kanatti rakkoon biyya kanaa jedhe rakkoon biyya kanaa seerris tarsiimoonis imaammannis yoo ba'u nama tokko mataa keessa qabaa jedhe namni sun waa hunda beekaa jedhe umrii 1,000 jiraata jedhe akka matu zolaatti wanni akkasiin ta'u ummanni keenya waliin qaba waliin rakkanne waliin qabsoofne waliin as geenye gara fuulatti deemna yaanni jiru hin dhufa hin bilchaata ummata keenyaaf yoo kan ta'u taate waloodhaan murteessinee deemna ummanni keenya qeenxeedhaan warra fi gosoon ta'in ummata gaaddisa jalatti waliin mari'ate gaaddisa qabatee gara fuulduraa deemudha. Hogganoota keenyaafis this is a warning. Hogganoota keenyaafis kan gara mormitootaa jiranis kan gara warra mootummaa jiranis kophaa fiiguun nama hin baasu. Ummata hoggansa isaanii malatti ummanni kun bar hoggansa dhaaba siyaasaatiin maletti qabsaa'eet kan bilisoome. Bilisoomeet kan alaa galchee kan wayyaana jalaa baasee kunoo nu hogganaa jedheen. Har'a garuu warri aangoo irra jiru humna harcaasaa akka humnaatitti akka sabaatitti waan kanaan deemu namatti ulfaata. Akka ODP'tti osoo hin ta'in akka murna xiqqaa tokkootitti click biyya geggeessuu danda'an. It doesn't work. I know it. I'm a political scientist. I'm a strategist. I know it. It's not going to work. Hin hojjetu kuni. Itti men jira
warri hoggana keenyas hoggana ofii aangoo irra jiran this does not work hin hojjetu dhiisa kotta gaaddisa Oromoo jala caaya Oromoo jala deebi'a haa mari'annu wanna Oromoof ta'u dhiyeessuu qabna. Amma dheengadda baay'ee naan ture garii tokko naftanyaatti maxxanuu barbaada garii tokko wayyaanitti maxxanuu barbaada. Why? Ummata guddaa kana taane why don't we propose, why don't we develop an Oromo alternative for this country? Yaalameera kan naftanyaa waggaa dhibba tokko yaalameera hin hojjenne biyya kanaaf. Kan wayyaanee waggaa 27 yaalameera hin hojjenne. Kan Oromoo haa dhiyaatu. Kan Oromoo immoo nama tokkoon hin dhiyaatu. Murna tokkoon hin dhiyaatu. Hayyuun saba, beekaan saba, hogganni saba waliin gadi taa'eet yaada cuunfee yaada san bilcheessee Oromoon erga fudhatee booda saba biraatiif dhiyeessee yaada saba biraa hayyuu saba biraas itti fidee madaalchisee bilcheesseet biyya ittiin ijaara. Akkasitti biyya kan ijaaru malee tokko tokkoon fiiguudhaan dantaa nama tokkoo qofa dantaa murna xiqqaa tokkoo qofa qabannee yookaan deemu taate murni sunis namni tokkonis bakka tokkoon ga'u fiignaa hin kufa. Waan dhaamuu barbaadan. Look, hamma feete siif harkaa dha Ormi, hamma feete. Politics is about your constituency. Constituency kee si duuba jiraachuu baannan, tokkummaa si duuba jiraachuu baannan, si hubachuu baannan, waan ati deemtuu saniin kiyya, waan kiyya jedhee akka ofiitti kunuunfatuu baannan fagoon deemtu. Alagaanis harka siidhee si wajjin fiigee kootii kee ol qabee gaafa laalee si biraa dhabe si ari'a. Because I know it narratti ta'eera. Akkuma kolleejjii fixeen maybe warri keenya kaabaa kun akka malee achi gara extreemitti deemaniiti. Jara kana mee barsiisuu qabne ignoransiidha malee arrogansii miti rakkoon isaanii hubachiisuu qabne diisii dhaqe. Baay'ee na jaalatu, baay'ee na hubatu, baay'ee na dinqisiifatu. Harka na dhaanii kootii hoggaa wal qaban Oromoon na duuban jiru. Gaaf tokko waan Oromoodha jennaan falmaatti seenanii narratti duulutti seenan jechuudha. Ana qofa miti. Atiin gurbaan tokko Taaddasa Birruu mooman jedhee waan lafa kaa'e. Taaddasa Birruu kana jala darbeera. Hayilee Fidaa kana jala darbeera. Leencoo Lataa kana jala darbeera. Saba keenya yoo cimsanne saba biraa jibbuu miti. Saba keenya yoo cimsanne waan saba keenya yoo ol kaafne ka Ormaa osoo hin tuqin jaalala saba keenyaa kabaja dhageettii saba keenyaa yoo qabaanne gara biraati kan jaalatu nu jaalata kan nu jibbullee nu kabaja ummata keenyaaf duuba waan qabnuuf ani jaalatamurraa hajaan qaba kabajamurraa inni hajaa qaba hogganni kabajamuu qaba cibcabaa miti hogganaaf kan ta'u kanaaf hogganni keenyas kan godhu qaba ummanni keenya tokkummaa isaa cimsuu qaba. Chirichaaro abbaa fedhe uffata gatoo taate Chirichaaro Oromoo akka Oromootti cabte akka Oromootti kaatee as geesse qeetti hin galiin amantii qeetti hin galiin warra kanaan si qoqqooduu barbaadu warra si gurgurachuu qircaadhaan naftanyaaf wayyaaniidhaaf borummoo faranjiif arabaaf si qircatee si gurgurachuu barbaadu malee nama dantaa keetiif dhaabbatu miti. Dantaa keetiif kan dhaabbatu kan tokkummaa kee irratti hojjetu kan sirratti abdannaa fi amaanaa qabu si amanu qofadha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya tokkummaa isaa cimsatu hogganni keenya tokkummaa isaa cimsate gara fuulduraa deemuutu gaariidha. Konverzeeshinii kan immoo sitti deemuu qabna jechuudha.